Ani abdii hin kutanne garuu dhukkubbiin ani keessa jiru namaa oli. Namni hundi akka rabbiin naaf kadhattan isin ittiin dhaammadam. Abdii Raggaasaa dukkana halkan sanaa keessa otoo inni hirriiba nagaa rafu harki inni itti amanatee ibidda itti naqeem. Abdii Raggaasaa fuulli akkas bareedu sun har'a kunoo kasala waraqaa ta'ee jiram. Har'aa fi kaleessa namni ijaan isa argu deeggarsaaf qofa utuu hin taaneem gadda laphee cabsuun imimmaan dhangalaasuu qofam isinitti haa mul'atu. Namni kaleessa miila isaan dhaabbatee harka isaatiin qabatee deemu sun har'a firaashii hospitaalaa irratti qaamni isaa gubatee carqiin xaxamee jiram. Itti deebi'uun galgala kana hiriyoota kiyyaa wajjin deemnee obboleessa keenya abdii laalleeti turreem. Obboloota koo yeroo kutaa yaalaa san seentan garaa keessan amanuunuu isinitti ulfaata. Yoo ogeeyyiin fayyaa isinitti himan malee namni sun abdii ta'uu isaa beekuun hin danda'amu. Qaamni isaa gubatee bifa isaa dhabee akka malee miidhamee jira. Waamicha obbolummaaf namummaa wanti abdii irra gahee gadda amantii tokko qofaa mitiim, gadda namummaatiim. Kiristaanas ta'ii musliimaas ta'ii hundi keenya dhiigaa fi lafee tokko. Gochi akkasii qalbii nama kamiituu ni cabsam. Dubbii miidiyaa fi wal morkii dhiifnee lubbuu obboleessa keenyaa kanaaf haa dorgomnu. Inni ammas harka parsantaa 90 yaala cimaa ICU barbaadam. Qaama gubate san suphuudhaaf harka keenya diriirsuun dirqama namummaati. Akka ilma namaatti yoo amantii wal dhabne namummaa irratti namni waliif galam. Musliimas ta'ii kiristaanas ta'ii nu hunduu kan barsiifnu kan lallabnu akka bor ibidda jalaa baanee jannata argannuuf eegate. Namni ibiddaan gubate akkamitti garaan keenya itti gammadaa? Lafee fi foon isaa kanuma akka keenyaaf gubatam. Namummaa yoo hin jiraanne amantiin keenya hunduu qola duwwaadham. Kootaa jibba dhiifnee namummaa keenya dura haa dursinu. Hirmaannaan keessan hanga ammaa jiru dinqisiisaadha. Garuu ammas abdii gara jiruu fi jireenyaatti deebisuudhaaf deeggarsi keessan murteessaadha. Abdii Raggaasaa abdii fi deeggarsa keessan barbaada.